Ani garuu beekuun barbaada. Isin fuuldura kireeffatti. Ani ayyuuteeti na soobin situ qabatee moo ishii si qabata? Eenu maal asuutti? Maal rakkoo qaba ijoollee? Eenu qabadheen. Eenyus si dhungate dura ishiitu si dhungate moo situ ishii dhungate? Kiyyaa miti sin jechaatiin moo si qabate moo si qabateetta? Maala soobda ani ijoollee siifan eeyyama maaliif laal dhibba? Yooyaa ashama harka fuunee akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo annagaan qaba. Galata Rabbii. Egaan ayyuu waan haaraa qabatteetii dhuftee nama qeequuni yookiin immoo nama rakkina inni qabu sana itti himuuni waan gaariitti akka nama baasu ayyuu dhumarratti arginaa jechuudha. Hundi kennayyuu ayyuu dhumarratti argaa deemna. Asumaan immoo komentii kaleessaa tokko irratti irrii barraa kaatee immoo sagaleen kan keetu maali naan jettee turte. Irrii barraa hin kaane irrii barraa argan ka'ee tureetiin hin jira. Sagalee kan koo samara kana xiqqoo qufaan naqabeetii jira kanaaf korrisee siniin jedha warra kaaniifis warra gaafee sinitti ta'e waan qufaan naqabee jiruuf malee irrii barraa ka'eetii miti siniin jedha. Maarree egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Saidoon wajjiniinis taatee qophaa ishiis taatee viidiyoo hojjetteetii turte ayyuun jechuudha. Saidoo waliinis yemmuu haasoftutti Sumayyaa fi ishii wal bira qabdee raawwattee yemmuu Saidoon deemee raawwadhee mucaa kanaa maal akka mucaa istirii mucaa kanaa haadha mucaa kanallee jalqabaa kaasee hanga dhumaatitti sirriitti hin beekaa. Haa ta'u malee ani intala kanarraa dhimmina ni qabu tokkollee hin jiru. Kanaaf iyyuu Sumayyaadhaaf deemee mirkaneessuun qaba waan kana jedhee taa'ee raawwatee haasofsiisaa ture. Akka beekuma jedhetti gaa guyyaa har'aa gara Yamanii deemuudhaaf akka jechaa jiru jechuudha. Saidoon kan dubbataa ture guyyaa boruun hin deema jechaatii ture jechuudha. Maarree egaa Sumayyaanis oggaa sanatti maal jechaanii turte Saidoo Sumayyaa bichaa miti waan kana kan haxxaarraachuu barbaadu waan kana baratuu kan barbaadu Sumayyaa bichaa miti anis baratuun barbaada maaliifin mucaan kun boru dhufee qabeenya abbaa kootii yoonaan jedhee maaliin godhaa ani ilmoo kootifoo akkaman gochuu danda'a kan jettu dubbataati turte jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa Sumayyaan immoo Saidoon immoo akka waan ayyuu rakkoo wayii qabduutti jechuudha kan inni dubbataatii ture. Yemmuu itti sagalee isaa keessaa dhageenyutti ati maal ilmoo godhattaa yoom ilmoo godhattaa rakkina kee hin barriseete manaamna jedhee raawwatee jechuudha wajjin haasa'aatiin ture. Rakkoonis maal akka ta'e illee baruu hin dandeenye garuu haa ta'u hin ta'iniiti malee rakkinni siika yookiin qorichuma fudhatti. Akka ilmoo hin godhanneef yookiin immoo hin beekamu ka rakkoo jiru abbaatu beeka waan ta'eef innis sigaa rakkina kee hin barriseete nageenyeseete dhagayeetiin hin jira jechuudha. Akka waan ayyuun ilmoo godhachuu hin dandeenye yookiin immoo hin beekne bakka natti na shakkisiise jechuudha jecha isaa keessatti. Haa ta'u malee guyyaa isaatti immoo Rabbi ilmoo siidhaaf kennuun dhiisu ofiisiitii isiinis ilmoo godhachuu hin barbaanne hoo taate yeroo itti barbaaddetti argachuu dandeetti. Kanaaf iyyuu ergasii immoo chaanala ishii irratti viidiyoon ishiin galaksiste immoo waan viidiyoo baay'ee namatti toludha. Ishiinis wanti ishiin barbaaddu kanumadha makiinaa akka qabattee jirtudha kan ishiin argisiisaa turte. Haa ta'u malee immoo iyyuu hojiillee qabattee biiroo garaagaraa hojii dhuunfaa ishii akka jalqabdee yookiin akka hojjechuudhaaf jechaa jirtu jechuudha kan ishiin dubbataa turte waan baay'ee akka namatti toludha. Haalumti ishiin teessee Saidoo wajjin guyyaa kaleessaa haasaa taasistirree amala seera qabeessan tasgabbiidhaan jechuudha kan ishee wajjin haasa'aatii turte. Iddoo tokkotti na kofalchiste si immoo isheetu dura dhungatee naamna gaaffiitu hedduu akkana dinqite jecha. Maaliifin ishiin zadeedha jechuudha miti reekuun zadeedha nama doobsanii akkasittiin akkam ta'eetii maal ta'eetii akkam tolti dhufuu dandeessanii haala kamiini naamna jira miti ishiin akkas gootee haala sanaan haasofsiisuu barbaaddeeti. Saidoon garuu muudii itti qabate innaa ishiin akkasitti taatu. Moodii itti qabateen jechuudha. Maaliifin Saidoon immoo ani kan kooti miti mucaan kan eenyu akka ta'eyyuu wantichi iccitii waan ta'eef dubbachuu hin barbaadu malee osoon dubbadhee dubbii waa'ee mucaa kanaa jalqabaa kaasee hanga dhumaatti nin beekaa jechaati jechuudha. Saidoon kan jiru kanaaf iyyuu egaa akka jedhutti Saidoon mucaan akka kan isaa hin taanedha jechuudha. Inni dubbataatii ture. Haa ta'u malee egaa Saidoon guyyaa irraa akka gara Yamanii deemuudhaaf jedhu hundumtuu duraanii Saidoon asuma taa'ee marammaramee Saidoon asumatti dhiigni isaa ilaalamee kan mucaa achumatti ilaalamee namni tokko namni amanamaan tokko akkasittiin bifa viidiyootiinis argisiisuun ni danda'ama.
Sumayyaanis waliin taate yookiin immoo namni ishiin amantu tokko ishee wajjin ta'e kun akkuma beekamu Salaam bakka Sumayyaa buutee deemaa jirti waan ta'eef Salaam bakka Sumayyaa buutee achitti argamtee asiis immoo nama tokko namni Sumayyaan amantu tokko Saidoo waliin argame akkasittiin yaa ilaalamu jechaati jechuudha kan turani. Haa ta'u malee Saidoon immoo amma lakkii ani achuma deemee raawwadhe mucaanis achitti dhufee raawwatee haati mucaas dhuftee mucaan kun ilaalamee wanti kun dhugaa bahuu qaba anis ilmoo koo ijaan arguun qabaadha jechuudha kan inni dubbataatii ture. Dhugumaan dhugaatti wanti kun waan baay'ee tokko namallee yaachisudha namallee sodaachisudha. Dammoonni ofitti amanee ani waan kana keessa hin jiru waan kana gonkumaayuu ani keessa galee hin jiru istira mucaa kanaas immoo akkaataa mucaan kun itti dhalates immoo mucaan kun kan eenyu akka ta'es immoo niin beekaayyuu garuu iccitii kana baasuun barbaadu dubbichi iccitiidha jedheeti kan inni jiru. Waan nama maayinni mucaan kun dhaqee ilaalamee dhiigni mucaa kanaa fi dhiigni Saidoo ilaalamee raawwatee wixxeetiin isaa gaafa mul'atu Saidoon bilisa gaafa ta'u ilmoo isaa ijaan arguudha jechuudha. Akkasumas Sumayyaanis immoo shakkii ofitti shakkitee raawwattee keessa isheetti ofitti sodaataa yookiin immoo yaada kanaan qabamaa turte gaafa sana furmaanni isii gara tokkotti isiidhaaf kennamaa jechuudha. Egaa Ayyuunis immoo yaaddoo cimaa keessa galtee akka jirtudha waa'ee mucaa kanaati irratti kan isheen dubbataatii turte. Gaafa immoo wanti kun furmaata argatee gara tokkotti bahu Ayyuunis gara tokkoon furmaata argattee abdiin qaba. So kanaaf iyyuu Ayyuutii yaa abshiirisiin jedha. Egaa jechuun xiqqoo haalli isin keessa jirtu haala kaleessa dheengaddaa osoo hin taane akka jijjiirama qabdu ammumayyuu argisiisaa jira jechuudha. Namoonni baay'een keessaa viidiyoo isin kaleessa Saidoo waliin teessee haasoftes akkasuma immoo viidiyoo chaanaala ishee irratti galaksitees yoo ilaaltanii akka jijjiiramni jiru hin beeksisa jechuudha. Akkanumatti iyyuu jijjiirama qabdi. Namni tokko woo balleessa tokkorra jiru balleessa isaa sana gaafa itti himanii irraa deebi'a jechuudha. Namoonni baay'een amma Ayyuu maaliif arrabsitu Ayyuu maaliif jibbitu kan jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Jibbinee osoo hin taane gocha ishiitii fi ilaalcha ishii wantoota ishiin hojjetturraa ishiirraa jibbine malee naminnatii ishii jibbineeti jechuudha. Namni kamiyyuu wal jibbuun hin barbaachisu. Maaliif nama ta'anii iddoo jirrutti nama kamiyyuu ta'e kabajuudha. Garuu immoo gocha isaatii fi adeemsa isaa sana yoo irraa jibbitee itti himte namni sun irraa baree raawwatee waan sanarraa deebi'uu danda'a jechuudha. Karaa sirriitti of deebisuu danda'a. So Ayyuun amma jijjiirama guddaa akka qabdu akkanumatti iyyuu namoonni baay'een keessaan arkitan jedhee abdiin qaba. Ani akkan ilaaletti garuu Ayyuun baay'ee jechuudha baay'ee agara kan hin jedhamne jijjiirama guddaa qabdi. Isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jijjiirama guddaa viidiyoo chaanaala ishee irrattis ilaalee kan Saidoo irra wajjin haasofte si gaafan ilaalu baay'ee jijjiirama guddaa qabdi jechuudha. Baay'ee tokko kana hundumaa kan godhe eenyu iyya nuti ishiitti hinee fi qeequmsa nuti ishiitti baay'isnedha jechuudha. Kan hundaa kan isii deebisuu danda'e. So kanaaf iyyuu bagga rabbii kanaan isiidha ga'een jedha. Ammallee amala gaariitti amala ittiin nama simachuu dandeessu sini galte amala ittiin nama walii galuu dandeessu amala ittiin nama kam faanayyuu wal fudhattee ittiin waliin jiraachuu dandeessu rabbi ishiidhaaf haa kennu. Saidoos immoo rabbii waan kana keessa isaaniif dhufee bilisa isa baasee raawwatee akka ilmoo isaa ijaan argu rabbi isaa taasisu. Sumayyaas immoo keessi ishee akkasitti rabbashamee waa baay'eedhaan jeeqamtee waan gootu dhabdee anaan duubatti ilmoo godhatee osoo naan hin beekin ilmoo dhalfatee jettee jeequmsi baay'een ishii keessatti itti uumamee gaafa immoo furmaata kana bartee wanti kun bilisa ta'ee argitu ishinillee garaa laafuu dandeesse jechuudha. Jechuun durmaanuu jetteetti ilmoo isaa isittiin argisiisa gaafa wanti kun dhugaa bahetteetti waan ta'eef akkuma Saidoon jedhetti haadha manaa lammataa fuudhuu kan kooti fi Sumayyaan natti naarree jedhe guyyaa kaleessarree dubbateetii ture. Haadha manaa lammataa fuudhuu kootiif natti naarree isheen kan ishee aarse maayinni osoo nan hin beekin ilma dhiiraa dhalfate jetteeti kan isheen natti aarte malee haadha biraa lammataa haadha manaa biraa lammataa fuudhedhaaf natti naarree isheen kan isheen naan jechaati turte abbaa barbaadde fuudhi haadha manaa lammataa fuudhi garuu hiriyoota koo keessaa hin fuudhini nama hiriyaashii keessaa nama jaalladhu yookiin nama natti siqutu jira ture jedhe. Garuu hiriyaa koo keessaa nama tokko iyyuu hin fuudhini. Itoophiyaadhaas barbaaddu fuudhi. Yaman keessaas barbaaddu fuudhi. Garuu hiriyoota koo fuudhini yoo barbaadde arabarree fuudhinaan jette maleedha. Kanaaf iyyuu haadha manaa biraa fuudhuu kootiif isheen natti hin gaddines natti naarreesi. Kan isheen natti aarte kan natti ishee aarse maanni waa'ee ilma dhiiraa ana duuba osoo ani hin beekin ilma kana dhalfatee kan jettudha jedhee
So kanaafiyyuu rabbii bilisa isaan haa baasu. Ilmoos abbaan itti haa argamu. Kanan isiniin jedhaa kanaafiyyuu namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taa'adha. Warri maatii keenya taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessadha. Jara kana immoo rabbi nagaadhaan walitti isaan deebisee jaalalaa fi kabajaan isaan naa jiraachisu ilmoo isaanii akka isaan waliin guddifatan rabbi isaan bira haa dhaabatu isiniin jedhaa.